mucaa kana lagamiteeti naan jaan sa'i naan jee naa dabolee saayibni qiyya kachi jiru kamanaa kamaa san bira jiru mucaan nutti mee jira malkaa bal'oodha nuun jee naan jee hayyee bakka ishaallaa guyya takka boru ta'us arra ta'us laayifii seennee banneeti maalla walitti qabnee fi qara Itoophiyaa qajeelchinaa biyya tanatti sarjarii mataadhaa hin danda'in namni mataa likkillaa hin jiru dhiini mata gaddeebi'e mucaa tokko amma dura akkasitti du'e guyyaan maalla walitti qabee fi niin of ajee ganama galgala du'e mucaa rajimmaa tokko akkasitti of bayyan dhufaniiti waan kana ilaalee fi negada geessan bubbultanii jirtaniidhaan. Bubbullee viidiyoon tana jala seelaa lagaa ibsaa viidiyoon dalagee jira viidiyoo dalagseera footoo isaanii beekamta ta'e. Osoo mucaan kun hin laafin maanatti ni miina aduban gamu dura onne jaarsooti lakkoofsa kiyya ni qabda miseenjera kiyya qabda maanatti ni ibsaa laal ibsaa kiyya dhageeffadhu waa tokko siima biroo biyya tana keessa namni gisee waatee Oromoon teenya gisee waatee waan kana goon akkana taanenne dhugaan isaanii hatta viidiyoo tana jala seenii maaltu maalte namaan hin jaan keessaan nama dubbisanii maaltu maalte namaan hin jaan. Sigalemi, nu dubbisaadha. Kunoo dhaqeetiin. Egaa viidiyoo waraabdee namni kun laafaadha agarte maanatti ni min. No ibsaa kiyya aan akkasittis yaadannee bakka har'a yookaan boru laayifii seennee walitti qabnee bakka Itoophiyaa qajeelchinaa wal qabnaaf ijoolleen isaan bira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibsaa nagaa. Akkasii walii galee biro. Nagaa fayyaa. Ani harawaja irraa kan naannoo mi'aanaa isinii baasa maatii mucaadhaa harawaja irraa iddoo ta'e yoo beektan. Iddoon beenu malkaa jabdu malkaa bal'oodhaa malee. Malkaa bal'oo jechuun malee iddoon beenu mee mucaa silaa maqaa hunda gaafatee jira barsiisaa irratti dawwaleetiin online irra gaafanne wishoo eegan gaafa wayyaa harkaa qabatte gaafanne bakka taate. Bar gaafadhee malkaa bal'oodha naan jee taraa dura lagamite ilaal lagamiteedha naan jaan taraa dura hin dubbatu afaaniini. Hayyee jeetiin lagamite dhagee viidiyoo lamaffaa dalagee samboo deebi'ee eedanatti meeqalee miti eedachuuf galgala. Laal galgalatti mucaan san xiqqoo dubbate dhiigaa mata gad deebi'eeti altiraasawundii mataadhaa kaasuudhaaf dooraa dhibbaantamnu gaafatanii naan jee hayyee bakka laayifii banneeti wali guurree kaasna san ta'uu baatu immoo inni qajeelchinaan jeen karaa Itoophiyaadhaa. Akkasuma ijoolleen isa waliin jirtu beektu ijoolleen isa waliin jirtu maqaa isaa beekuun dandeettu ta'uu isa walii wanni taate. Waliin gaafanne bar isaan kun hundi taarii baa karaa wal dhufanii makanaarra horanii yeroo lumaan. Aha namnummaan isa beekuu hin jiru jechuudha. Namnummaan isa beekuu hin jiru. Jechuun ijoollee tana tokko ni beekan. Obboleessa kiyya koo ijoollee tunni fakkeenyaaf egaa waliin deemte namni dallaalli jara erge bakka tokko ergamoo gargaraa erge. Dallaallee ergee hin jiru. Aha tokkolata. Tokkolata barbaratti bar akkas ta'an bar argees maaf barbaratti bar. Okay amma dhaggeeffadha. Mucaan lubbuun kuteemi. Ammoo inni godhamu. Haa godhu dhagaa ammoo inni goon. Ayyee. Mana kana koopiliinki yoo kam xiqqaate kuma lama galchaa. Warra zira jirtan hundi keessanuu. Koopiliinki mucaadhaa. Furmaanni boonu amma furmaanni mucaadhaa. Shee viidiyoo isaa namni jiru hundi haa gadhiisu. Suuraa tana kaafadhaa asirraa faamilii dhaggeeffadhaa. Suuraa tana asirraa kaafadhaa. Suuraa tana kaasaa gadhiisaa marti keessanuu namni beektan keessaan nu dubbisaa jiranii gadhiisaa. Ammarraa kaasaadhaa dhaggeeffadhaa laa. Sagalee tiitana waraabadhaa. Sagalee tiitana waraabadhaatii poostii godhaa warra zalii jirtan ammarraa mana kana koopiliinkii godhaadhaa. Hundi keessa yoo kam xiqqaate koopiliinkii tana kara kuma shanii oloofa. Dhimma lubbuudha. Mucaan kun lubbuun kute. Duraan ni gargaarraa maatii barbaadna jenneeti itti dhiifne. Amma rabbiin lubbuun kute. Rabbi raamataa godhuuf. Tuwaayi godhaa bal'aa. Sagalee tiitana waraabadhuuti sagalee tiitana poostii godhaa. Sagalee waraabadhaa irra daadhaa sagalee tiitana. Dhaggeeffadhaa. Namni mucaa kana beektan mucaan kun malkaa bal'oodhaa jedhan. Milikkata isaa maqaa isaa hin beeynu malkaa bal'oodhaa malee aanaa kamii araddaa kamii ganda kamii hin beeyi. Malkaa bal'oo ta'uu bichaadha beeynu. Malkaa bal'oo ta'uu bichaadha yaa. Aanaa malkaa bal'oo ta'uu. Waraabatu jira waan taateef obsaa waraabbatanii. Aanaa malkaa bal'ooti. Milikkata isaa wanni isinitti himuun haadha abbaan qabu jedha mucaan kun yataamaadha. Yataama haadha abbaan qabu. Biyyarraa akka nama tokkotti niin dalagadha jeetti karaa argee isaa deemu jiru makiinaan garaan galtee lubbuun isaa baati. Warri malkaa bal'oo keessaa kun mucaa kana namni beektan lubbuun isaa dabarte jechaa jedhan lubbuun isaa dabarte gara mana reefkaa oofan. Namni beektan hundi keessaan na dubbisa. Namni sagalee kana dhageesse. Namni sagalee kana poostii godhattee sagalee kana jalatti dhageesse. Ana jaalibsaa dubbisi keessaan kottu. Mucaa kana niin beeka ganda akkanaati abaluuti ilma abaluuti jedhiiti kottu na dubbisi. Dhageessanii poostii godha sagalee kana eega warri waraabbattan. Ibsaa dhiifamaa hojii asirratti wanta akkasii gaafachuun barbaada. Namni mucaan kun yataamaadhaa haadha abbaan qabu jechaan eenyu?
Onnee jaarso. Mia koso. Oye, Abbaan kun mucaan kun akka yaatamaa ta'e akka haadhaaf abbaan qabne eenyu sunitti hima. mucaa reefa si gaafate sanii nun jee. Mucaa reefa afaan keetiin gaafate sanii. Akkamitti itti hime inni? Makiinaa nu gaccaa. Sosoona. Koy asuma keessa daa'imman bara namaa achi keessa isaan bira jiru baasaa oolchu. Akkanatti hin deemu. Taa'u qaaluu heera. Basi. Andaandi gisee kun Mucaa reefa dubbistee? Afaan baasa ijoollee bireeddu. Sufiyaanii fi mucaa jeelaan sana. Jeelaan koo wajji makinaan garaan galte. Hin jiru Sufiyaan. Jeelaan dubbisee jira jaalibsaan. Jeelaan dubbistee? Dubbisee jira. Ibsaanu. Jeelaan du'e warra hojii duree ibsaayyee. Isaan sana warra hojii deeman. Inni kaji. Warra hojii itti Marqaa bal'oo ta'uu kumaan gaafatee jee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha. Gaarii alhamdulillah. Mucaan malkaa bal'oo isheettan. Marqaa bal'oodhaa malee bakka tanaan bee. Malkaa bal'oodhaa malee achiin hin baane laalama ibsa namni mucaan kuyyataa maadha jeesan dhugumaayyoo kaas ba'u ta'e nama naannoo inni ta'e beeku ta'e ani magaalaa Harawaa carraa jechuudha abbaa barbaadeen erga naannoo sayyoon ifuka asirratti nu himante. Meyaan malkaa bal'oo warajaa malkaa bal'oo dhagee. Maquma mucaatu silaa beeyne ilaal. Maquma mucaatii fi naannoo sanuu silaa beeyne barra koon qabu bara. Dhugaadha. Jaaribsaa dhagee. Amma malkaa bal'oo warajaa jaati. Ayyee. Malkaa bal'oo warajaa jaati. Sufiyaanii ijoo kun eenyu? Maqaa isaatiif. Ni ilaala caffee. Wanni nu gaafatu nama gartee mucaan kuyyataamaadha. Abbaan qabuu siin jeesan maqaa isaatiif nama inni hojii deeme isa yoo waa'ee isaa hambeeku ta'e maqaa isaa guutuu fi ganna isaa akka nu gaafatu. Namni jee eenyu Habibi. Santidha. Amir Habibi kayo kana. Amran Habibi kayo kun. Ni beeyta adeero. Mee Abrahaam Habibi kakkaananii tika jettu mee? Meera deebi'ee Ibraahimiin kun dubbadhu jedhee. Isaan mucaan firoomsaa jammaadhi. Mee Maali? barreeffadhu mee namicha fe'anii ijoo kun. Tokkos laal sulee namni ijoo kunis firoomsaa jammaadhi jaa. Hawaa yoo beektan lubbuu namaatiin taphatinaati. Rabbii jaati ol seenaa nutti himaa filis. Reefka namaatiin taphatinaadha. Yaa amma laal wanni jiru beektaa amma namoota isa bilisa. Ammuma agarre ammuma argeewu. Halo. Muut godhadhaa mee muut godhadhaa. Malkaa bal'oo namni jiru tokkos mucaan maqaa mucaa bal'oo. Jaalibsaa. Obsinaati ni beeytaati. Markaa bal'oon harargee baatii biti mucaan biyya teenya. Mucaa ni beeytaa? Mucaa maaliif hin beekne mucaan keenya bari caffee aannaniiti bara. Araddaa kudha sadiiti. Eessatti? Eessa? Ani immoo ani amma naannoon jiru galamsoo araddaa galamsoo ni beektamu. Duuba malkaa bal'oo caffee ni biri jirti. Markaa bal'oon daaloodha. Daaloo bira. Anuu ammaan Achiisanii dadaaloo sanii. Markaa bal'oon laal miliiloo Mililoo sirrii. miliiloo dubarteetti daaloo fi miliiloo jidduutti. Jirtee waa. Mucaan keenya mucaa fuulana jijjiirame malee mucaan keenya bara dallaalu jira bara waraabuutu jira viidiyoodha. Okay, eessi ati immoo mucaan mee haadha abbaa mucaan guyyataa maadha jaan dhugumaa iyyataa Mucaan haadha fi abbaan qabu dhugaadha. Okay. Kenoo. Biyyarraa deeme kam takkee? Ni qaba mucaan bara ni qaba. Mucaa fuula keessa addanaa ba'uu diteetiin shakkee gisee meeqa viidiyoo waraabee ijoollee biraa gaafadhee. Miseenjira ilaaseen ijoollee biraa gaafadhee isa naan jedhanii bakka. Amma warra ganta isaanii sin garsiisa yoo barbaadde. Ibsaayee koy wani maafi. Ibsiyee koy wani maafi. Koy ibsaayee koy goota kadiifamaa ibsaayee koy. Biroo kiyya akka gootu obsinaan kiyya eega mucaa kana beektee obboleessaa beekte obboleessaati hojii wal nu agarsiisi. Obboleessaa kun yoo waan hin dhufuun hin qabnees noolii itti goona hawaasarraa wali guurreeti obboleessaa san dhufee anaatu mana hakimaa san geessee kun obboleessaati jee baasiisee asitti awwaalee fi obboleessa barsiisee asii qajeelchaa na dubbisi karaa gabaabaa. Kana. Ayyee. Daqiiqaa godhannaa obsaa bakka keessaa beektu deebi'a. Ibsaa dubbadhu. Bayyee kanaaf deemti di kottu. Follow godhiti ni dubbisi keessaan. Follow godhi keessaan dubbisi biroo. Hayi nun jee. No follow si godhi. Okay. Hayi naan jee. Okay, ayyee. Ayyee. Takka lakkoofsa ni qabdu lakkoofsa manaa kan. Wushuudhee jaalibsa haasa'e. Haasa'e ayyee jaalibsa. Lakkoofsa obboleessaa ni qabdaa? Ayyee rakkoon qabu. Lokkoomsa miti amma ijoollee amma ganda jirturraa lokkoomsa fuudhee haa ganda isaaniitti dhaloota amma galamsoon jira. Ate magaalaa. Dhaloonni qiqqabe galamsoon galee malee. Wushu naa obsi.
Jaalibsa. Ijaalub saamii asirratti. Obsimeeti kun